akkam jirtan nagaa keessanii jirtu akkam baga jiraatan an nagaa kooti har'a viidiyoo haaraatiin dhufee jira. Viidiyoon kiyya har'a waa'ee guddisa ijoolleeti. Guddisa ijoollee keessatti bu'aa bahii guddaatu jira. Anillee haadha ijoolleeti. Nan beeka bu'aa bahii guddaatu jira. Baay'ee namatti cimaa. Keessumayyuu ijoollee maatii biyya alaa keessatti ijoollee guddistanii baay'ee namatti cimaa. Akka biyya kan sanitti illee xiqqoo hin salphatu. Garuu haa ta'u immoo walirraa barannee waan hundaayyuu fooyyeffachuudhaaf hin yaada jedhee kan yaade qabxiilee 5 tokko fidee dhufee jira. Waa'ee san haasa'uudhaaf deema. San dura garuu maqaan koo Tigistii jedhama. Baga gara YouTube chaanaalii koo Maatiitiif nagaan dhuftan. Namoonni haaraa taatan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas maatii kiyya akka taatan immoo isin affeeree jira. Nu hordofaa. Agar dhumaatitti akka nu hordoftan abdii guddaan qaba. Waan na dhaggeeffattaniif illee galatooma. Amma gara qabxii kiyyaa deemaa jechuudha. Eeyyeen qonnee buna dhuga. Buna siinii guddaadhaan dhuyna. Qorrillee hin jiru garuu yaa nutti baratee jira waan ta'eef siinii guddaadhaan dhuyna. Buna dhuynu. Maal inni guyyaa har'aa kan fidee dhufee akkuma isinitti himetti ijoollee keenya yeroo guddisnu jechoota ijoollee keenya gargaara jennee yookaan immoo waa barsiisa jennee kan haasa'u kan itti dubbannu irra deddeebinee kan fayyadamnu garuu immoo ijoollee keenya sammuu isaanii kan miidhu kan nuti hin hubanne yeroo tokko immoo waan nutti barateef kan dubbannu keessa isaa xiinxallee miidhaa qabaa jennee kan ilaaluu hin dandeenyetu jira. Sanirraa qabxii 5 qabadhe irra har'a jechoonni baay'eedha. Garuu karoora kiyyatti kutaa 1ffaa kutaa 2ffaa jedhee akkasitti irratti hojjechuudhaaf deemaa jira. Inni karoora kiyyaa isinillee muuxannoo namoonni qabdan jirtu nan beeka. Gaafiillee namoonni qabdan ni jirtu ta'a. Sanii fi komentii keessan barreessaa, muuxannoo keessan barreessaa. Facebookiidhaan illee inboxiidhaan illee keessaa na dubbisuu dandeessu. Gaafiillee yoo qabaattanii na gaafadhaa waan ta'ani beeku ta'ee si wajjin haasa'uu danda'a. Wanta ani hin beekne namoonni jiru ijoollee irratti kan hojjetanii waa'ee ijoollee kana kan qo'atanii namoonni jiru isaanirraallee gaggaafachuu dandeenya. Akkasitti walirraa barachaa deemna. Amma gara qabxii kiyyaa deema. Qabxiin kiyya inni jalqabaa maatiin ijoollee isaanii ijoollee biraa wajjin wal bira qabanii ilaalu akkamitti fakkeenya fudhadhee sitti hima. Fakkeenyaaf hiriyaa kee ilaaltu mee wanta akkasii godhe maaliif akkasiin gootu obboleessa kee ilaalimee obboleettii kee ilaalimee yookaan immoo maqaa hiriyaa nuti ijoollee cimaadha jennee wanta yaannu ijoollee yaannu keessaa maqaa waamaa ebeluu laalimee wanti jennu kuni nuti maaliif jenna maaliif fayyadamna jecha kana. Ijoolleen ijoolleerraa akka baratan ijoolleen obboleessarraa obboleettiirraa obboloowwanirraa akka baratan waan barbaannuuf jenna malee ijoollee keenya miidhuudhaaf maatiin tokkollee mucaasaa ijoollee daa'ima isaanii kan miidhuu barbaadan tokkollee hin jiru. Hundumtuu akkuma dandeettii isaa ijoollee isaa sirriitti guddifachuu barbaada. Mitiiree akkasii. Garuu immoo qo'annoon tokko ani akka dubbiseetti illee namoota wajjin illee namoota wanta kanarratti baratanii saayikoolojii kan baratan wajjin illee waa'ee ijoollee kana kan qo'atan wajjin illee yeroo haasa'u miidhaa guddaa qaba. Miidhaa ijoolleen ofitti miidhaan isaa maali? Miidhaan tokko lama jedhee isinitti hima. Miidhaan isaa jalqaba ijoolleen keenya
yeroo baay'ee irra deddeebinee jechuma kana yeroo baay'ee yerootti fayyadamnu ofitti amanamummaa dhabsiisa. Akka ofitti hin amanne isaan godha. Wanti isaan hojjetan dogoggora akka ta'e akkasitti akka shakkan isaan godha. Inni lammaffaa immoo ani hin danda'u. Ani gahaa miti. Yookaan immoo maatiin kiyya yookaan obboleessa kee ilaaltu yookaan obboleettiin cimtuudha jennee yookaan immoo obboleettii ta'e ilaaltu yeroo jennuun ijoolleen sun maal ta'a deemu anaan jaallatanii maaliif daa'imni tokkoyyuu maatii isaatiin jibbamuu kan barbaadu hin jiru. Riyoota isaatiin jibbamuu kan barbaadu hin jiru. Barsiisota isaaniillee hundumtu maatiin isa akka isa jaallatan barbaada. Ijoolleen akkas barbaadu. Garuu yeroo nuti ijoolleen tokkoffaa ijoolleen maal jedhama biyya keenyatti illee jechi kun jira. Ijoolleen waraqaa adiidha. Sammuun ijoollee waraqaa adiidha. Dhugaadha. Waraqaa adiidha. Ijoolleen maalirraa baratu? Waan baay'eerraa barachuu danda'u. Garuu waan sadii isinitti himuu barbaadaan asirratti. Ijoolleen waan laalanirraa hin baratu. Waan shaakalanirraa hin baratu. Waan dhaggeeffatanirraa. Yeroo dhaggeeffatan immoo al tokko otoo hin ta'in irra deddeebinee yeroo baay'ee waan tokko yoo dhagahanii ijoolleen maal godhu achirraa waa baratu jechuudha. Achirraa waa baratu. Saniif ijoolleen keenya yeroo wanta kana irra deddeebinee dhiifama guddaa qufaan naqabeera. Garuu koronaa miti. Irra deddeebinee yeroo itti himnu waan kanarraa baratu. Saniif nuti immoo yeroo baay'ee deddeebinee kana hojjanna taanaan gana dubbanna taanaan baay'ee rakkisaa ta'aa jechuudha. Isaan ani hin danda'u gara jedhutti deemu nu jalaa. Saniif ijoolleen waan tokko maatiin ijoollee waan tokko beekuu qabna. Ijoolleen keenya amalli isaanii adda adda. Maatiin ijoollee beekuu qabna wanta san jechuun ijoolleen amalli isaanii garagara. Dandeettiin isaanii garagara. Akkuma amala isaanii qabuu ni qabna. Hubachuu qabna. Dandeettiin isaaniillee kennaan isaaniillee saniif wanta ijoolleen hundumtuu akkuma amala isaanii qabamuu qabu malee akkasitti ibeluu laalii jennee ijoollee keenya cinquun hin barbaachisu. Amma biyya guddatan kana keessatti biyyoota baay'ee guddatan kana keessatti sadarkaan hin jiru. Mana barumsaa keessatti tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhanii sadarkaa hin baasanii. Badhaasni hin jiru. Fakkeenya isiniif fudhachaa jira. Badhaasni hin jiru. Maaliif isiniif fakkaate? Ijoollee waliin caalsisan. Ijoolleen hundumtuu dandeettii ofii qabu, beekumsa ofii qabu, kennaa ofii qabu. Saniif akkuma isaanitti barsiistoonni illee yeroo gargaaranii akkuma waluma galatti hin gargaaranii. Ijoolleen tokko barreessuu yoo rakkisaan ta'e barreessuu san gargaaruun. Dhuunfaadhaan gargaaru jechuudha. Dhuunfaadhaan. Daa'ima tokkoof wanti cimu daa'ima tokkoof immoo baay'ee salphaa ta'uu danda'a. Saniif ijoolleedhaan akka dhuunfaatti gargaaru. Akka dhuunfaatti jala bu'anii isaan hubachuudhaaf yaalu. Nuti illee maatiin akkas gochuu qabna. Barsiisota caalaa immoo nutu itti gaafatamummaa qabna waan ta'eef gadi fageenyaan ijoolleen keenya maaliif barbaadan yeroo baay'ee immoo irra deddeebinee waan tokko itti dubbannee wanta san hin goone taanaan ijoolleen wanta san hin goone taanaan obboleettii keerraa yookaan riyaa keerraa baradhu jechuurraa ofima keenya akkaataa nuti itti himnutu sirrii hin taane ta'inna jennee ofaa ilaallu. Yeroo tokko wannollee haa jijjiirrannu wanta akkaataatti isaanitti dubbannu sanillee haa jijjiirrannu hin hojjenne taanaan yeroo hunda waan baranneef itti fufuu otoo hin ta'in dhaabnee achirratti tolee kana yeroo baay'eetti himeera hin fudhachuu hin dandeenye maal gochuu qaba jennee ofitti deebinee haa yaannu. Achiin booda immoo maaliif kana gochuu hin barbaanne sitti ulfaataayii. Amma kutaa qulqulleessuu ta'uu danda'a ijoolleen akkuma beeknu kanatti meeshaa isaanii fa'aa bakkuma barbaadan gaggatu miti kutaan isaanii baay'ee nama dadhabsa sirreessuuni. Maal goona sagantaa baasnuuf
sagantaa baasnee tolee torbaan guyyaa lama ta'uu danda'a guyyaa tokko kutaa kee sirreessi. Kutaa kee keessa immoo uffata kee walitti qabii uffata xurii ta'ee walitti qabii ani immoo hin miiccaa. Akkasitti kamsii wayyaa yookaan immoo filannootti kennu akka sagantaa wayii baasuudhaaf isaanillee gaafachuudhaan yeroo kam kutaa kee qulqulleessu barbaadda isaanirraa haa dhufu yeroo isaanirraa dhufu isaanillee waan jedhaniif gochuu jalqabu saniifi jechuma keenya kana sirreessinee akkaataa isaaniif galuuf akkaataa isaan barbaadanitti akkaataa isaan hubachuu danda'anitti isaan gargaaruuf haa yaallu malee jecha kana fayyadamu of qusachuu qabna. Asiniin jedha viidiyoon kiyya akkan dheeranne gabaabsuudhaaf yaala. Qabxiin isa lammaffaa immoo nama isaan sodaatan tokko barbaaduu fi namni baay'eetu godhaa miti. Biyyatti immoo ollaallee ta'uu danda'a. Biyya kanatti hin danda'amu garuu biyyatti ollaadhaanillee nama ijoollee sodaachisuun waanuma jiru tokko keessatti guddanne kun garuu sirrii miti. Maaliif ollaallee yoo ta'e ijoollee loluudhaaf yookaan immoo sirreessuudhaaf akka seeraatitti waan isaan hin godhinaa jenneessan akka fudhatanii fi nama isaan sodaatan barbaaduun barbaachisaa miti. Sirriillee miti. Ani amma akka maatiitti dubbadha. Akka maatiitti ijoolleedhaan abbaan kee haa dhufu. Eegi abbaan kee haa dhufu. Haadhatu jedha. Abbaa sodaatan ta'uu danda'a ijoolleen. Yookaan immoo haadha sodaatan taanaan haati haa galtu. Haati yeroo galtu wanta kan hin dagatiin haati hin galti. Obboleessi kee hin dhufa. Nama sodaatan san barbaaduu fi inni sirrii miti. Miidhaa maalii qabaa jechuu dandeessani. Miidhaan isaa maal isin fakkaate? Tokkoffaa ijoolleen waa dho'isu barachaa jirti. Maaliif abbaa isaanii sodaatu taanaan yeroon abbaan isaanii jiru wanta sanarraa of qusatanii taa'uu yeroo abbaan deemuu hin hayyamamaa jechaanii jirra jechuudha. Maaliif haati otoo ilaaltu abbaan keessan haa dhufu jechaa jirti. Saniif ijoolleen abbaan yeroo dhufu wanta isaan sirrii yookaan abbaan isaanii wanta sirrii miti wanta kan hin godhina yoo jedhee abbaan isaanii yeroo jiru wanta san hin godhanii yeroo abbaan deemu akkuma barbaadan godhu jechuudha. Kun amala ijoolleellee hin balleessa. Akkamitti balleessa? Amala mana barumsaatti qabanii mana keessatti hin qabanii mana keessatti kan qaban immoo bakka biraatti hin qabanii sanii fi amala isaaniifillee immoo wanta sirrii ta'e san keessaa barachuu hin danda'ani. Maaliif haadha biratti sirriidha. Maaliif ishiin hin loltu yookaan immoo lolu jechuun sirrii akka hin taane ishiin sirreessuu hin dandeenye abbaa eedii sanii fi abbaan yeroo dhufu wanta sanarraa ijoolleen hin qusatu jechuun ijoolleen wanti kun sirriidha jedhaniillee sirrimatti hin fudhatanii jechuudha. Inni sadaffaa fi baay'ee cimaan wanta nuti hubachuu hin dandeenye abbaa isaanii sodaatu taanaan ijoolleen abbaarraa waa hin baratani. Nama sodaatanirraa waa baratu waan baratani. Barsiisaa sodaatanirraa waa baratanii beektu. Hojii manaallee hojjechuu dandeessan. Jaallattanii yookaan immoo waan sanarraa barachuudhaaf otoo hin ta'in sodaa san waan qabdaniif lola isaa sodaattaniifaa waa hojjechuu dandeessan. Yeroo san immoo waan san jibbaa deemtan waan sodaattanii fi waan san jibbaa deemtan. Amma maatii keessaa haadha sodaataana yookaan abbaa sodaataana abbaa yookaan haadha jibbaa deemaa jechuudha mucaan yookaan mucattiin. Dubni kan jiru ijoolleen akkasitti hubatu. Maaliif wanta sodaarraa wanti baratamu tokkollee hin jiru. Sodaarraa otoo hin ta'in wajjin haasa'uudhaan wal barsiisuudhaan wajjin taa'anii furmaata godhachuudhaan waa baratanii malee ijoolleen sodaarraa waa hin baratani. Saniif waan nutti barate wanta kana goonaa garuu dhiisuu qabna. Maaliif wanti ijoollee keenyaaf hin tolle tokko dhiisuu qabna. Maatiin hundumtuu ijoolleen isaanii gaarii ta'anii akka guddatan barbaanna taana wanti kun nuun fayyadu ofirraa al tokkoon dhiisuu dandeenyu taana garuu namatti ulfaataa miti wanta baratan tokko al tokkoon guyyaa tokkoon wanti dhiifamu tokkollee hin jiru. Garuu yoo shaakallee immoo hin dhiisna. Waayinoot hin dandeenya. Saniifi akkasitti akka hubattan. Amma ijoolleen abshaalota
abbaan isaanii yookaan haati isaanii sodaatanii yeroo qo'atanillee waan biraa otoo hin qo'atin dabtarallee qabatanii taa'uu danda'ani. Qabatanii mataa'anii akkuma nama dubbisu garuu sammuun isaanii achirra hin jiru. Maaliif sodaadhaaf qabatanii malee fedhiidhaanii barbaadanii qo'achuudhaaf barbaadanii miti kaachi birtaa'an jechuudha. Saniifi sodaa ijoollee keessatti uumuu hin qabnu. Ijoolleen keenya bilisa ta'uu qabanii. Bilisa jechuun seeraan ala otoo hin ta'in seera eeganii jechuun wanta barbaadan san dubbatanii wanta barbaadan san godhanii wanta nuti immoo sirrii miti hin jenne san immoo maaliif akka ta'e sababa wajjin akkanuma dhiisi otoo hin ta'in sababa wajjin maaliif akka dhiisuu qaban akkaataa hin ta'ullee yeroo jennu hin ta'u otoo hin ta'in amma TV haa laalu yeroo jedhe mucaan tokko amma TV laalu barbaada yoo jedhan ijoolleen maal gochuu dandeenya nuti TV laalina otoo hin ta'in hojii manaa eega hojjettan booda TV laaltan. Amma hin ta'u jechaanii jirra. Garuu argitaniitu garaagarummaa isaa TV hojii manaa kee fixadhuuti TV laalta. Mucaan sun hin beeka jechuudha. Wanti isa eeggachaa jirutu jira. Hojii manaa isaan hojjennee yookaan uffata isaan jijjiirrani ta'a. Wanta hojjetu san itti himtanii achiin booda akkas goota. Wanta kana immoo ammaaf akkana goonee achiin booda akkas goona yoo jenneeni dhoowwaanii jirra wanta sanitti kennaa hin jirru hayyamaa fi hin jirru garuu immoo wanta isaan godhanillee jala buusnee itti himaa jirra jechuudha. Saniif ijoolleedhaaf illee hin salphataa jechuudha. Saniif kanallee itti yaaduun gaariidha jedhee waan yaadee fi gara keessan fidee jira. Inni qabxii sadaffaa immoo ijoollee keenyaan wanta nuti barbaannu akka barbaadan, wanta nuti jaallannu akka jaallatan, wanta nuti filannu akka filatan isaan dirqisiisu yookaan immoo isaan godhu. Kunillee dogoggora guddaadha. Jalqaba irratti dubbadheera. Ijoolleen fedhii qabu, fedhii isaanii qabu, kennaa isaanii qabu, amala qabu, amala ofii isaanii qabu, ilaalcha ofii isaanii qabu. Saniifi ija keenyaan waa ilaaluu qabdanii. Jannee isaan dirqisiisu jechuun kaayyoon isaanii akka milkoofni hojjechaa jirraa jechuudha. Gabaabumatti akkas jechuudha. Fakkeenyi isiniif kaasa. Nama baay'ee asuma keessatti yoo isin gaafadhe ijoolleen keessan maal akka ta'uu barbaaddanii maal akka ta'an barbaaddanii jedhee yoo isin gaafadhe maal jettanii namni baay'een ijoolleen mucaan koo yookaan mucattiin ta'u doktara akka taatu barbaada. Injinara yookaan paayilatii wanta akkasii wanta nuti barbaannu garuu ijoolleen dandeettii san qabdi hin beeknu. Saniif ijoolleen keenya doktara akka taatuuf barumsa ishee sirriitti qo'achuu qabdi jennee achirratti hojjechuu dandeenya. Garuu namoonni milkaa'an doktaroota qofaa namoonni milkaa'an addunyaa kanarratti naannoo keenya iyyuu ilaaluu dandeenya. Naannoo keessa ilaalame namoonni milkaa'an waa'ee fayyaa namoonni baratan qofa miti. Injiinaroota qofa miti. Jiruu isaaniitti kan milkaa'an baay'eetu jira. Daldalaan kan biizinasii hojjetanii kan bakka gaarii gahan nama biraayyuu gargaaruu kan danda'an meeqaatama baay'eetu jira. Politishaan siyaasa irratti cimanii ijoolleen siyaasa jaallatu jiraachuu dandeessi. Siyaasa pirezidaantoonni keenya bar doktoroota miti jechuun wanta siyaasa irratti doktara ta'uu danda'anii garuu siyaasa baratanii fa'a. Political kan jennu san jechuun wannoo barataniiti fedhiin isaanii achi keessa yoo ta'e artistii ta'uu danda'u. Ijoollee keenya daangeessuu hin qabnu jechuun akka amantiitti wanti ilaallu jira. Wanta san barsiifachuudhaaf wanta nuti amantiidhaan yookaan immoo aadaa keenyaan sirrii miti jennee kan yaadnu san barsiifachuudhaaf ijoolleen keenya akkas hin godhin otoo hin ta'in ijoollee keessan waldaa fuudhaa deema. Beeta kiristaanaa fuudhaa deema. Ijoolleen maatiin kiristaanaa. Ijoollee musliimaa ijoollee keessan maskiida fuudhaa deema. Haa baratanii. Itti himuu qofaa miti. Yeroo isin waaqessan, yeroo isin salaattan, yeroo isin teessanii barattan waan hundumaayyuu haalaalanii kophaa isaanii miti yeroo achi deeman ijoollee isaan fakkaatan achitti argu.
ijoollee isaan fakkaatan wajjin aadaa isaanii kan wal fakkaatu wajjin haa taphatan ijoolleen walirraa baratu. Isaan qofa akka hin taane illee ni hubatu. Sanii fi wanta san sirrii akka hin taane waa'ee amantii achi keessaa baratanii ofii isaanii barbaadanii achi keessaa ni ba'u malee waan nu dhogginee fi ijoollee keenya waan tokko dhoguu kan dandeenyu akka biyya alaa kanatti waggaa 18 maximum waggaa 18 garuu aga waggaa 18 guutumaan guutuutti isaan irratti murteessuu hin dandeenyu. Miti waggaa 13 jalqabee hir'achaa tammaatii hir'achaa ka ijoolleen dabalaa deema waan ta'eef waggaa 18 booda immoo abadan ijoolleen nurraayyuu fudhachuu dhiisuu dandeessi mirga isaaniiti akka biyya keenya keessatti maybe 20 akkas 25 ta'uu danda'a. Asitti garuu akkas ijoollee waggaa 18 booda ofii isaanii jiruu isaanii jalqabatu ofii isaanii murteessuu waan hundumaayyuu ofii jalqabu waan ta'eef isaan irratti waan tokkoyyuu nuti gochuu hin dandeenyu. Saniif kan nuti kan barsiisuu dandeenyu ijoolleedhaan jaalalatti kennuudhaan wanta san akka jaallatan maatii yeroo isaan wajjin balleessuudhaan yeroo dabarsuudhaan wanti isaan jaallatan akkaataa isaan itti hubatan waan tokko barsiifachuudhaan amantiillee yoo ta'e gara amantii keenyatti fuunee deemnee ijoollee biraa wajjin wal arganii yeroo nuti waaqessinullee yeroo nuti walitti dhufnee aadaa keenyallee wannoo goonu sanii ijoolleen yoo hirmaataa deemanii achi isaan keessatti guddachaa deema. Wanti hundumtuu daa'imummaarraa jalqaba. Wanti nuti amma waa'ee afaanii viidiyoo biraatti hojjedha. Garuu waa'ee afaanillee ijoolleen xiqqoo yoo guddatan hin baratan fa'aa jennee wanta dhiisnu tokkotu jira. Garuu wanti hundumtuu jalqaba daa'imummaarraa mana keessatti shaakalaa dhufani. Sanii fi wanta akkasiin irraa qusachuu akkaataa ijoollee keenya dubbisnu gaafii akkatti gaafannu beeku yeroo dubbannullee wanti kun ijoollee keenya miidhaa jennee xiqqootti yaaduu danda'u baay'ee barbaachisaadha. Qabxiin kiyyaa inni sadaffaan akkasii qabxii kiyyaa isaa afuraffaan itti fakkaata yoo dogoggoree dhiifama. Ijoollee jajuu. Ijoollee immoo ijoollee jajuu. Jajuun gaarii miti jechaa hin jiru na hubadhaammoo ijoollee jajuun akkamti ni fakkaate ijoollee jajuun baay'isuu jechuudha. Baay'isanii jajuun gaariidha garuu baay'isanii jajuun mucaan koo waan hin dandeenye tokkollee hin jiru hin qabu. Mucaan koo cimaadha baay'ee goobaziidha wanta akkasii jajuu wanta isaan hojjetanii fi gaariidha kuni sirriidha baay'ee gaarii hojjetteerta jedhanii haamilee isaanii kakaasuun inni sirriidha. Garuu yoo na hubattanii baay'ee jajuun mucaan koo waan hin dandeenye tokkollee hin qabu. Mucattiin tiyya waan hin dandeenye tokkollee hin qabdu. Akka ishii hin jiru. Yeroo jennuun nuti amma ijoolleen keenya cimaa akka deeman yookaan self confidence kan jennu kana itti amanamummaa isaanii cimsuudhaaf dubbanna. Garuu immoo karaa biraatiin rakkoo guddaa qaba. Rakkoon isaa maalinni wajjin ilaalla. Tokkoffaa ijoolleen gahaadha. Wanta ani beeku gahaadha jechuu danda'ani. Yaada namaa, yaada barsiisotaa, yaada maatiillee haa ta'u, yaada nama biraa fudhachuudhaaf fedhii hin qabani. Maaliif nuti akkas jechaanii jirra. Saniif ijoolleen ani gahaadha wanti jedhu. Fudhachaa itti guddachaa deema. Wanti itti guddate immoo dhiisuudhaaf baay'ee rakkisa. Saniif yaada biraallee akka cimanii fuulduraaf illee hin hojjenne isaan godhaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo yeroo hunda waanuma xiqqaallee hojjetanii wanta san nurraa eegu nurraa qofa otoo hin ta'in wantuma bakkuma hojjetan bakka hojiillee ta'uu danda'a mana barumsaatti illee namni isaan jaju barbaadu yoo namni isaan hin jajne maal ta'u hamileen isaanii caba dafaniituma hamileen isaanii caba abdii kutatu wanti hojjetan sun sirrii akka hin taane
faatti dhagahama maaliif kana beekaniiru kanatti guddatan kaasaan jabaadha ati wanta mucaan kun wanti hin dandeenye iyyuu hin qabu baay'ee cimaadha akkasitti baay'ee exaggerate goonee jechuudha baay'ee ol kakaasnee yeroo itti dubbannu wanti isaan keessa waan guddateef nama biraarraa wanta san yeroo dhabanii dafanii nurraa cabu jechuudha hamileen isaanii gadi bu'a saniif eeggachuu qabna yeroo wanta tokko isinitti meera yeroo waan tokko deddeebinee baay'inaan yeroo itti himnu sammuu isaanii keessatti guddachaa deema saniif yeroo jajnullee haaluma gaariitiin eega jajnillee booda waan tokko isaaniif fuuldura kaa'u kanarratti baay'ee hojjetteerta baay'ee gaariidha garuu immoo kanallee immoo itti jabaadhu waan inni hin dandeenye illee jala buusaa sanirratti akka fulleeffatu wanta inni hin dandeenye san yookaan immoo cimaa miti jennee kan yaadnu yoo jiraate wanta inni hojjechuu qaba yookaan immoo darbee deemee hojjechuu qaba jennee wanta yaadnu san jala buusnee kaa'u sanumarratti akka hin dhaabbanne jechuudha bakka ani cimaadha bakka geeffadheera fixadheera akka hin jenne baay'ee cimaadha baay'ee gaariidhaas biratti gaariidha baay'ee gaarii hojjette waaw jenne kanammoo otoo kanarratti immoo kana dabalte yoo jennuun ammallee hin geessine jechuudha adeemsi isaa hin xumuramne kabiraatu jira sadarkaa biraatu jira itti agarsiisaa jirra jechuudha sanirratti illee fulleeffachuun baay'ee gaariidha akkasitti akka ilaaltan barbaada gabaabumatti inni kan biraa immoo isin lakkaa'anii amma bakkeessaa dagadheera lakkoofsa maatiin ijoollee fuulduratti wal kabajuu dhiisuu jiraamti yookaan immoo ijoollee irratti aananii faa dubbachuu ijoollee deeggaranii dubbachuu abbaan yeroo loolu haati ijoollee irratti wannoo gootee isaan waan tokko jechuu yookaan immoo haati yoo loltu abbaan dhiisii maali si godhan sirriidha isaan wanta akkasii walii galtee dhabu ijoollee fuulduratti jechoota hin taane immoo jechoota nurraa hin eeggamne walirratti daddarbachuu yaati kun namatti ulfaata akkas waan hin taane tokko walitti bu'u akkasii wanti akkasii ijoolleedhaaf baay'ee gadheedha ijoolleen abshaalota tokkoffaa isaan wanta barbaadan tokko yoo jiraate wanta kana qaawwa kana fayyadamanii waan barbaadan san argachuudhaaf yaalu inni lammaffaa immoo nu qoqqoodu waan tokko sitti haasa'uu waan biraa abbaa isaanitti haasa'uu wanta akkasii nurratti fayyadamuu danda'u inni sadaffaa immoo abbaan haadhaaf haati abbaaf kabaja yoo hin qabaatin ijoolleen nun kabajan especially ijoolleen waggaa 9-10 achirraa guddachaa yeroo deemanii wanta akkasii baay'ee wannoodha jechuun hin hubatu ijoolleen waan hin beekne ijoolleen amma waggaa 1 waggaa 2 jechuu dandeessanii garuu ijoolleen sammuu isaaniitti hin qabatu sanii fi hammuma dandeenyetti jiruu keessatti wanti hundumtuu salphaadha yookaan immoo gammachuudha jechaa hin jiru bu'aa bahii guddaatu jira walitti bu'uun numa jira namni wajjin jiraatu waliigaltee dhabuun numa jiraata garuu akkaataa wajjin haasofnu especially ijoollee fuulduratti rakkoo keenya akka maatiitti teenye haa furannu teenye haasofnu ijoolleen yeroo mana barumsaa deeman ta'uu danda'a yeroo rafan akkasitti of eeggannee isaan fuulduratti otoo hin ta'in isaan duuba teenye waa'ee ijoollee keenyallee waan akkaataatti isaan fuulduratti wajjin haasofnullee wal kabajuun ijoollee fuulduratti wal kabajuun wal jaallachuun haati abbaa manaa isheetiif bakka guddaa kennu innillee akkasumatti bakka guddaa isheedhaaf kennu ijoolleen sallaalanii haadhaafillee abbaafillee kabajaa qabaatan ijoolleen immoo mana keessatti maatiidhaaf kabajaa hin qabaanne kabajaa dhabuun baanii barsiisota isaanii akka hin kabajne hiriyoota isaanii akka hin kabajne
namoota isaan argan akka hin kabajne isaan taasisaa jechuudha. Saniifi bu'aan isaa baay'ee guddaa waan ta'eef hamma dandeenyetti ijoollee fuulduratti wal loluun jechan taanee walitti dudubbachuun bilbilaan illee haa ta'u nama biraa wajjin illee yeroo haasofnu ijoollee keenya fuulduratti wanta hojjennu sirriitti hubachaa ijoolleedhaaf ergaa dabarsa waan ta'eef ergaan wanti nuti hojjennu ijoolleedhaaf ergaa maalii dabarsaa kan jedhu xiinxaluun baay'ee gaariidha. Baay'ee barbaachisaadha. Kun jechuun garuu salphaadha jechaa hin jiru na hubadhaa dhugaa. Keessa jira ijoollee guddifachaa jiran illee hin dadhabna hojiirraa dhufnu hojii hojjennaa mana keessatti hojiitu jira ala baanee hojjennaa ijoollee guddisnaa jiruun iyyuu namatti ulfaata namni dhukkubsachuu danda'a emotional ta'uu danda'a wanta baay'eetu nu mudachuu danda'a haa ta'u garuu ijoolleen kennaa waaqayyooti ijoolleen kennaa rabbiiti itti gaafatamummaa guddaadha ijoollee guddisuu jechuun yuunivarsiitii guddaa beekamaa tokko keessaa PhD fixatanii namoonni baanii muuxannoo oggaa baay'ee kan qaban caalaa beekumsa qabna. Beekumsa godhannaa yeroo ijoollee guddisne geessinu jechuudha. Kun jechuun guyyaa guyyaadhaan barachaa daqiiqaadhaan barachaa ijoolleen hundumtuu amalli isaanii adda addaa waa baay'ee barachaa sirriisaa deemna malee wanti hundumtuu guyyaa tokkoon wanti sirraa'u tokkollee hin jiru garuu hammuma dandeenyetti hammuma beeynutti shaakallee ijoolleen keenya sammuun isaanii otoo hin miidhamiin ispeeshaalii ijoolleen biyya alaa keessatti guddatanii waan baay'ee baratu al tokkoon mana keessatti aadaa biraa baratu afaan biraa dubbatu yeroo baan immoo aadaa biraa laalu aadaa biraa baratu afaan biraa baratu ijoolleen itti cima sanirraan dabalamee immoo nuti ijoollee keenya akkuma amala isaaniitti akkuma dandeettii akkuma kaayyoo isaaniitti akkuma kennaa isaaniitti yoo isaan gargaaruu hin dandeenye ijoolleen keenya hin milkaa'ani. Namni isaan gargaarullee hin jiru maatiin nu bira hin jiru numa qofatu isaan gargaara biyya keenyattillee haa ta'u maatii jira ollaan jira aadaan tokko yeroo baanillee wantuma mana keessatti argansanii ala keessattillee waan arganiif mana barumsaattillee waan arganiif waan baay'ee nurraa hir'isuu danda'a biyya alaa keessatti garuu akkasii miti numatu guddifata. Wanta mana keessatti wanta aadaa keenya wanta amantii keenya waa'ee amantii keenya waa'ee aadaa keenya waa'ee keenya waan hundumaayyuu numatu mana keessatti barsiifata waan ta'eef xiqqoon itti cimaa sanirraan immoo ijoolleen saayikoolojikaalii sammuun isaanii cimaa yoo hin ta'in salphumatti nu jalaa miidhamu. Yeroo ala baanii yeroo mana barumsaa deemanii sammuu cimaadhaan deemuu qabu saniif immoo maatiin mana keessatti gammachuu qabaachuu qaba isaan wajjin sirriitti haasa'uu qaba rakkoo mana barumsaatti yookaan immoo ala keessatti uumamuyyuu ijoolleen otoo hin sodaatiin amma akkuma isin jedhisanii abbaa sodaatan taanaan ijoolleen waan tokkollee yoo ta'an ala keessatti dhufanii nutti himanii maaliif nu sodaatu waan ta'eef wanti kun sirrii miti. Ijoolleen keenya nu sodaachuu hin qabanii eenyullee sodaachuu hin qabanii jaallachuu qabanii malee bilisaan wanta isaanitti dhagahame tokko dubbachuu akka danda'an isaaniif hayyamuu qabna. Inni qabxiin isa dhumaa har'aaf jechuudha. Qabxiin biraallee hin jira itti deebi'aa kutaa lammaffaa jedhee garuu har'aaf qabxii isa dhumaa jedhee kan yaade seera mana keessaa tikfachuu yookaan immoo baasuu dadhabuu akkuma barbaannetti akkuma guyyaan dhufeetti wantuma argine isaan hojjennee wanta akkasii gooneetuma darbuu wanti akkasii jira namoonni baay'ee seera qabdanii garuu seera mana keenya baafachuun baay'ee gaariidha nuufillee baay'ee salphata isaan hordofuudhaaf isaanillee guyyaa guyyaadhaan wanta godhamu waan ta'eef isaaniif illee salphata walitti bu'uunillee hin hir'ata maaliif nu hundumtuu hin beekna waan ta'eef mana keenya keessatti TV'n sa'aatii 2 yookaan sa'aatii 1 laaluu danda'an yoo ta'e ijoolleen illee hin beeku anillee hin beeka abbaan illee hin beeka saniif ijoolleen sa'aatii 2 yookaan sa'aatii 1 yoo fudhadhe fakkeenya sa'aatii 1 irratti sa'aatii 1 ta'eera yookaan daqiiqaa 10 hir'uudha sa'aatii 1 yeroo guutuu TV cuftan yoo jedheen ijoolleen seera mana keenya waan ta'eef guyyaa guyyaan waan kana waan goonuu fi ijoolleen hin cufu jedhanii waliin lolanii jechuudha.
hin beekani seera mana keenyaa waan ta'eef hin cufanii jechuudha. Akkasumas nyaata yeroo nyaannu TV'n cufamuu qabaa, telefoon haasa'uun yookaan immoo geemii taphachuun wanta akkasii hin danda'amu yoo jennee seera mana keenya baasne hin beeku. Nyaata nyaannaa yoo jetteeni haati yookaan abbaan maal godhu ijoolleen TV cufuu, telefoon isaanii cufuu, geemii isaanii cufuu jechuudha. Maaliif guyyaa guyyaadhaan goona waan ta'eef sammuu isaanii keessatti galmeessanii qabatanii ijoolleen yeroo deddeebine waan tokko yoo goone waan san ni qabatu. Yerootti dubbannullee akkas ni qabatu. Saniifi seera mana keessaa baafachuu dhiisuun rakkoo guddaadha. Saniifi seera mana keessanii baafadhaa. Garuu yeroo seera baafattanii akkamitti baafattanii isiniif fakkaate? Ijoollee keessan hirmaachisaa. Yaada isaanii fuudhaa. Dhagahaa. Wal mari'adhaa. Yoo mormanillee gaafiillee yoo qabaatan hadhiyeeffatanii. Sa'aama TV ijoolleen baay'ee waan jaallattu fakkeenyaaf irra deebi'ee kaase. Sa'aatii tokko miti hin ga'u, sa'aatii 2 ta'uu qaba. Yookaan immoo namni mana hojii manaasaa eega fixatee booda TV ilaala yoo jenne miti ani mana barumsarraa dhufee waa nyaadhee TV ilaalee achiin booda mana hojii manaa kiyya hojjedha yoo jedhanillee sababuma wajjin waanuma hundaayyuu isaa wajjin haasoftanii wanta isaan itti amanan tokko seera keessatti yoo baastanii ijoolleen maal ta'u isiniif fakkaate? Seerri sun waan isaan include godheef waan isaan hirmaachisee fi kiyya jedhanii fudhatu. Achiin booda isiniin dhibu hordofuudha malee. Inni biraa immoo inni guddaan immoo wanta argu namoota baay'ee wajjinlee yeroo haasa'u yeroo wanta akkasii na mudatafaa jedhanii kan natti himanii. Maal inni seera hin baasna, seerri ijoolleedhaaf ba'a, maatiidhaaf hin hojjetu. Moo hin ta'u. Seerri yoo ba'e ijoolleedhaaf illee maatiidhaaf illee hojjechuu qaba. Fakkeenya duratti fayyadame san ammallee haa fidu as biratti. Nyaata yeroo nyaannu TV'n hin cufamaa, telefoonni hin cufamaa, geemiin hin cufamaa, moobaayila laaluu yookaan moobaayilaan haasa'uun hin danda'amu jenneerra mana keenya baasneerra. Yoo ta'e bilbilli tokko bilbilamee ani har'a bilbila san kaasee yookaan bilbila ani baay'ee barbaadu ta'uu danda'a. Kaasee yoo wajjin haasaa nyaata kiyya nyaadhee ijoolleen tiyya maal akka gootu beektu? Boru ijoolleen TV bananii nyaachuu jalqabanii yookaan immoo ijoolleen telefoona qaban ijoolleen biyya alaa keessatti guddatu ijoolleen waggaa 9 waggaa 10 telefoona hin argatanii telefoona hin qabaatanii. Baay'inaan jechuudha hundumtuu jechaa hin jiru. Garuu achirraa jalqabanii ijoolleen baay'een ni argatu. Boru daa'imti kiyya akkasitti telefoon ishii qabattee yeroo haasaa yookaan immoo geemii taphachaa nyaata nyaachuudhaaf deemti jechuudha. Yeroo akkas gootu ani kaleessa anatu seera cabse. Har'a irra deebitee ishiin yeroo gootu maaliif akkas goota seerri mana kana akkasii jennee yoo itti dubbadhe hin ta'u hin hojjetu. Maaliif anatu seera cabse. Saniif seerri mana keessatti bahu maatiidhaafillee abbaafillee haadhaafillee mana keessatti yoo jenne ijoolleellee dabalatee hundumaafuu ni hojjeta jechuudha. Saniif akkasitti hordofuu qabna. Yoo akkas goone nuti yoo seera kabajne ijoolleen keenyallee seera kabaju. Yoo ala baanullee akkasumatti wanta nuti goonu hundumaayyuu yoo isaaniif qofa yoo kan baasnu ta'e ho'aa jedhu ijoollee maaliif jedhaniifa ni dagatu. Saniif wanti seerri mana keessatti baasnu nuufillee hojjechuu qaba. Inni isa dhumaa immoo waanuma kanarratti seera yeroo baasnu immoo adabbiillee bira kaa'uu qabna. Isaa wajjin haasofne namni seera kana cabsee maal gochuu qaba? Bishaan dhuguu ta'uu danda'a. Yookaan immoo daqiiqaa 30 waan hundumaayyuu ala ta'ee taa'uu danda'a. Akkuma isin ijoollee keessan adabdanitti waa'ee adabbiillee yeroo biraa viidiyoo waa'ee ijoollee irratti baay'ee viidiyoo hojjechuu barbaadee jira. Karoora kiyya in hojjedha jedhee yaadallee. Saniifi akkuma akkaataa isin ijoollee keessan adabdan rukutuu hin danda'amu. Rukutuun hin eessallee haa ta'u Itoophiyaa haa ta'u bakka Oromiyaa haa ta'u bakka barbaade hin danda'amu.
ijoollee rukutuu hin danda'amu. Kana jala muree isinitti hima ijoollee rukutuu hin danda'amu. Saniif akka seeraatti illee nama adabsiisa. Saniif akka ijoollee keessan adabdan sanitti yeroo seera baastanii namni seera san cabse maal ta'uu qaba jettanii ijoollee keessan wajjin dura mari'achuu qabdan. Egaa balleessan booda wanta barbaadan isaan adabuurraa hin beekan jechuudha. Yoo kan itti cabsee seera kana yoo cabsee wanta akkasiitu uumama. Wanta akkasii godha beeku qaban otoo hin balleessin yeroo seerri ba'usanii wanno akkataatti adabdan illee namni seera cabsisuun maal gochuu qabaa kan jedhullee irratti haasoftanii walii galteerra ga'uu qabdanii qabxiin kiyya har'aa kana fakkaataa akka jaallattan akka kanarraa barattanii abdii guddaan qaba. Viidiyoon kiyya xiqqoo dheerateera dhiifama garuu gaafii kan qabdan yoo jiraate gaafii keessan barreessaa komentii irratti muuxannoo qabdan otoo kun immoo itti dabalame jallee kan jettan yaaddan yoo jiraate komentii irratti barreessaa. Liinkiin feesbuukii kiyya as jala hin jira. Isa irratti tuqaatanii namoonni immoo keessaan dubbisuu barbaadan keessaan yaada keessan erguu namoonni barbaadan yoo jiraatanii feesbuukii kiyya tuqaatanii inboxii naa gochuu dandeessanii keessaan dubbisuu dandeessanii walirraa barannaa. Anillee muuxannoo yeroo ijoollee guddisu kan argadheerraa hiriyootarraa kan baradhe akkasumas immoo koorsii muraasa waa'ee ijoollee irratti fudhadheera. Isarraa saayikoolojii ijoollee irraa koorsoota tokko fudhadhee ture. Isarraallee kan dubbifadheellee hin qaba kanumarraa ka'ee viidiyoo hojjechuu barbaade na gargaara. Namoonni immoo waa'ee saayikoolojii ijoollee irraa ijoollee guddisa ijoollee irraa kan barattan muuxannoo keessan beekumsa keessan sheer naa godhaa keessan na dubbisaa isiniif bilbilaa. Har'aaf kana fakkaataa waan dhageessaniif baay'ee galatooma. Isin jaalladha isin kabaja. Like, share, comment, subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Har'aaf kanuma qaba. Torbaan illee miti guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nu bira guyyaa waan ta'eef guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin wal argina. Nagaatti.